akkasumas maayii irratti milkaa'ina kora hundeeffamaa kanaaf dhaabbileen hirmaattonni qaamonni adda addaa gartee deeggarsanuu godhaa turan iddoo qubsumaatiin marii adda addaa yeroo taasisu manni nama dhuunfaatiin mana isaanii yeroo baay'ee deddeebi'uudhaan waltajjii adda addaa mariidhaaf ilaa halkanii fi guyyaa itti taasisaa ture namoota deeggarsanuu godhan qabeenya isaaniitiin qophii guyyaa har'aa kanaafis isaan hundaa'uu galatoomfachuun barbaada. akkasumatti kanatti aansuudhaan itti aanaan bulchaa godina Harargee Bahaa gara waltajjii dhufanii haasawa kan godhanii dhaamsaa nu dabarsan kabajaan affeeraa hunda keessanuu irra deebi'ee guyyaa har'aa kana ga'uu keenyaa fi kabajaa waamicha keenya agartanii asin warqamuu kanaaf baay'ee galatoomaan isin jaa maqaa biyyaa fi maqaa koree hundeessituutiin.